Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya chaanaalii kiyya subscribe, share, like fi comment gochuu hin dagatinaa. Haamilee isin naa kennitan cimee akka hojjedhu na taasisa waan ta'eef. Amma oduu guyyaa kanaa isin dhageessisaa. Oduu ijoo. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa bakka bu'aa addaa Gamtaa Awurooppaa gaanfa Afrikaa Annet Weeber waliin mari'atanii jiru. Itiyoo Telekoom gabaasa kasaaraa maallaqaa dhaqqabee jedhamee gadi lakkifame bu'uura qabatamaa ta'e hin qabu jechuun haalee jira. Gareen shororkeessaa Alshabaab buufata waraana Somaaliyaa irratti haleellaa raawwatee jira. Itiyoophiyaan yaa'ii idilee 37ffaa Gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinnee ji'a dhufu keessa geggeeffamu ho'innaan simachuuf qophii barbaachisu taasiteerti jedhameera. Amma oduu bal'inaan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa bakka bu'aa addaa Gamtaa Awurooppaa gaanfa Afrikaa Annet Weeber waliin mari'atanii jiru. Ambaasaadder Misgaanuu Argaa Itoophiyaan qaamolee naannoo fi idila addunyaa kanneen akka Awurooppaa, IGAD, Gamtaa Afrikaa, UNA waliin hojjechuuf ijjannoo hin raasamne akka qabdu Annet Weeberiif ibsaniiru. Baranuus Ambaasaadder Misgaanuun barbaachisummaa hulaa galaanaa Itoophiyaa qabu irratti bal'inaan ibsuun Itoophiyaan hulaa galaanaa dantaa diinagdee nageenya siyaasaa qofaaf akka barbaaddu bakka bu'aa addaa Gamtaa Awurooppaa gaanfa Afrikaa tanaa ibsaniiru. Annet Weeber gama isheetiin Itoophiyaan tasgabbii naannoof kutannoo cimaa qabaachuu ishee dinqisiifachuun ibsuun Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fi misooma gumaachuu keessatti gahee olaanaa akka qabdu hubattee jirti. Odeeffannoo kana kan odeeffanne Itoophiyaa News Agency irraayi. Itiyoo Telekoom gabaasa kasaaraa maallaqaa Itiyoo Telekoom dhaqqabe jedhamee gadi lakkifame bu'uura qabatamaa ta'e hin qabu jechuun haalee jira. Itiyoo Telekoom sababa addaan cituu intarneetiin kasaaraa maallaqaa mudate jedhamee nu hin yaaddessu jedhaniiru. Dhaabbatichi sababa walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii adda addaatti uumame hordofuun adda cituun intarneetii maallaqni dhaabbatichaa dhabe jedhamee lakkoofsaan sirrii akka hin taane ibseera. Kaleessa gabaaseera. Instituutiin Idil-Addunyaa tokko gabaasa baaseen dhaabbatichi sababa tajaajila intarneetii addaan citee kasaaraa doolaara biliyoona 1.5 akka isa mudate ibseera. Hojii geggeessituun dhaabbatichaa Firoottaa Miruu akka ibsetti sababa addaan cituu intarneetiin galiin hir'achuun jiraatus dhaabbatichi maallaqa ibsame kana dhabee hin beeku jetteerti. Gabaasni maxxanfame kun nu hin ilaallattu jechuun ibsaniiru. Hojii geggeessaan olaanaan kun sababa neetworkiin cufameen galiin ni hir'ata garuu akka jedhametti maallaqni hanga sana hin badu jechuun ibsaniiru. Instituutichi gabaasa kana yeroo baasu miidhaa kanaan wal qabatee cufamuu intarneetii diinagdee biyya irratti fide shallaguun sirrii ta'ee garuu dhaabbatichi kallattiin maallaqa hamma sanaa akka hin dhabne Firoot cimsitee ibsiteerti. Dhaabbatichi gabaasa sadarkaa idil-addunyaa bahe akka hin fudhanne ibsitee jirti. Itoophiyaan yaa'ii idilee 37ffaa Gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinnee ji'a dhufu keessa geggeeffamu ho'innaan simachuuf qophii barbaachisu taasisaa jirti jedhamee jira. Yaa'iin Gamtaa Afrikaa 37ffaan bitootessa 25 hanga 26 bara 2024 akka geggeeffamu ibsamee jira. Akka Ambaasaadder Mallasaan ibsanitti keessummaan biyyoota Afrikaa fi gara biraa irraa dhufan karaa ho'aan simachuuf koreen sadarkaa biyyoolessaatti akka ijaarame ibsameera. Gareen shororkeessaa Alshabaab buufata waraana Somaaliyaa irratti haleellaa raawwatee jira. Kaaba Somaaliyaa keessa gareen shororkeessaa Alqaayidaa waliin hidhata kan qabu Alshabaab roobii barii buufata waraanaa irratti haleellaa raawwatuun ibsamee jira. Buufata waraanaa irratti haleellaa erga raawwateen booda lubbuun nama darbuu dhaga'amee jira. Haleellaa kallattii hedduun kaampii waraanaa bulchiinsa Mudaangii kaabaa irratti raawwatame dhukaasni cimaan wal jijjiiramuun dhaga'ameera. Karaa biraatiin ammoo Alshabaab haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuun buufata waraanaa aanaa Cadii fi naannoo ishee shan weeraruun konkolaataa waraanaa to'achuu ibseera. Gareen kun ibsa haleellaa kanaan booda baaseen buufata loltoota waraanaa 1350 keessa jiraatan haleeluu fi loltoota 191 ol ajjeesuu ibseera. Dhaabbanni oduu biyyoolessa Somaaliyaa akka gabaasetti lolli garee Alshabaab bane kun waraana Somaaliyaa namoota naannootiin deeggaramee haleellaa kana akka fashaleessee fi garichis kisaaraa guddaa irraan akka ga'e ibsee jira.
Itti aanaan muummicha ministeeraa fi ministeera hajaa alaa obbo Dammaqaa Mokonnon har'a Daayirektoreetii naannoo UNICEF Bahaa fi Kibba Afrikaa Itelvaa Kaandilaa waliin mari'atanii jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnon UNICEF sagantaalee gargaarsa namoomaa keessumaa daa'imman saaxilamoo ta'aniif deeggarsa itti fufiinsa qabu dinqisiifatanii jiru. UNICEF uummata walitti bu'iinsa fi jijjiirama qilleensaatiin miidhameef deeggarsa akka guddisu gaafatanii jiru. Daayirektarri naannoo UNICEF Bahaa fi Kibba Afrikaa Itelvaa Kaandilaa akka jedhanitti yeroo ammaa UNICEF Itoophiyaa keessatti daa'imman walitti bu'iinsa fi balaan miidhamaniif gargaarsa namoomaa taasisuuf hojjechaa jira jechuun ibsaniiru.